Hallelujah. Har'a mata duree ija Waaqayyoo jedhu irratti walii wajjiniin dubbii Waaqayyoo ilaalla. Ija Waaqayyoo, iji Waaqayyoo ija gaariidha. Iji Waaqayyoo ija jaalalaati. Iji Waaqayyoo ija waan namni hin argine arga. Iji Waaqayyoo karaa namni hin deemne irra deema. Iji Waaqayyoo gola namni hin lixne lixa. Iji Waaqayyoo ija namaarraa adda firoo tokko. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iji Waaqayyoo adda. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iji Waaqayyoo ija jaalalaati. Yeroo hundumaa uumama jalqabaa kaasee Waaqayyoo ijoollee isaaf kan inni qabu ergaa tokko. Ergichis ergaa jaalalaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalaluma qaba Waaqayyo namaaf. Jaalaluma qaba. Kan nama biratti danqaa ta'es jaalala Waaqayyoo kan. Maaliif namni isa bira jiru isa jibbu ilaala waan ta'eef, isa tuffatu ilaala waan ta'eef, Waaqayyo kun amma nagahu, Waaqni guddaa kun, Waaqni Waaqaaf lafa uume kun akkamiin na jaallata? Jaalaluma kana questionii godha namni. Garuu Waaqayyo jaalala. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo jaalala. Akka gooftaa Yesuus Kiristoosii nama jaalala dhamdhamee waggoota dheeraan lakkoofsisne. Nama jireenyi isaa bu'aa ba'ii yaaddoo keessa jiraatu. Gara dubartii Samaariyaa tokkoo dhaqe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalalli mana ishee keessan bubbulu. Jaalalli mana isheef keessummaadha. Dhufaniitu ba'u, galaniitu ba'u. Galaniitu ba'u. Kanaaf jaalala dhaabbataa argiteen beektu namni kun. Jaalala dhugaa argiteen beektu. Iyyasuus garaa kanarra dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa namni deemuu namni irra hin deemne irra deemee dhufe Iyyasuus. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa namni irra hin deemne irra. Yihuudiin karaa Samaariyaa irra hin ba'u. Iyyasuus garuu karaa Samaariyaa irra ba'e. Yihuudiin dubartii ejjituu duukaan haasa'u. Nagaayyuu hin gaafatu. Ishee ejjitu mitiitime warra Samaariyaa warruma mana isaanii qabatan iyyuu hin dubbisani. Isaan wal makoodha. Warra diqaalaadha jedhu. Qomoo kan biraarraatii walirraa godhataniiru waan ta'eef isaaniin nagaan gaafatan. Yesuus garuu gara kanatti deema. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa cabsee, daangaa cabsee, seera cabsee, ulaagaa isaan kaatan hundumaa caccabsee dubartii kana duukaa haasa'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haasaan Yesuus galuu fidide. Haasaa isaarraati ati nama Yihuudiidha miti hin beekama loqodi keenya jechuudha. Akkuma naannoo keenyaanii loqodi keenya beekamu loqoda Yesuus barte haasaasa. Ati nama Yihuudii taateetu jirtu. Akkamittiin iyyuu namuma Samaariyaa duukaa kunumti iyyuu ishee dinqisiiseera. Isa kan biraa miti namumti Yihuudii ishee duukaa haasa'uun iyyuu isheedhaaf gaaffiidha. Garuu nama addaatutti dhufe. Nama seerri san qabne. Nama kamiinuu hin daangeffamne. Waaqatu gubbasii deemee dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo seeraan hin qabamne. Waaqayyo gargar baasuu namaatiin hin qabamne. Waaqayyo jaalalli isaa kamiinuu hin daangeffamnetu deemee gara ishee dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haasaa keessatu ati meette ati Yaaqoob abbaa keenya hin caaltaa'u jette. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ati Yaaqoobin hin caaltaa'u. Yaaqoob abbaan keenya iyyuu inni abboonni keenya nutti himan iyyuu bishaan kanarraa dhuge ittiin jette. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni immoo akkasitiin jedhe. Bishaanan namaa kennu namni dhugemeedha. Deebi'ee gara laga kanaan dhufu. Deebi'ee hin dheebotu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni Yesuus itti bu'ee akka jijjiiramu beeka gooftaan. Namni Yesuus itti dubbate deebi'ee joora akka inni hin taane beeka. Haleluuyaa. Namni Yesuus mana isaa dhaqe deebi'ee jooraan ta'u.
namni Yesuus itti dubbate namni Yesuus gara isaa dhufee deebi'ee bujuun juraan ta'u deebi'ee jireenyi isaa walaalamiin ta'u namni hundumtuu dhufee hin ba'u kana booddee Yesuus ol galee jennaan haleluuyaa Yesuus galee jennaan inni jaalala nagaa qabu inni jaalala dhugaa qabu dhufee jennaan kana booddee jaalalli dhufanii ba'uu gegeeddaramuu kufanii ka'uun hin jiru Yesuus namni itti dubbate kufee hin hafu jooree hin hafu namni Yesuus itti dubbatee jooree hafe hin jiru firoota Yesuus itti dubbatee joora keessaa ba'ee kan Yesuusin dhiise jiraachuu danda'a Yesuus itti dubbatee lafaasaa kaasee kan Yesuusin dhiise jiraachuu danda'a garuu Yesuus itti dubbatee namni qalbii isaa hin baniin namni ija isaa hin baniin namni daaraarraan urgufiin namni jaamummaa keessaa hin baasin namni hin jiru Yesuus itti dubbannaan ija bana Yesuus namatti dubbannaan du'aa kaasa Yesuus gara mana namaa dhufnaan seenaatu geeddarama haleluuyaa fooliitu geeddarama dhaabbiitu geeddarama deemsatu geeddarama dubartiin kun jaalala dinqii argitee dhageessee hin beekne kanaafi kun jaalala kanaaf deebii kennuu hin qabetti haleluuyaa kun dinqiidha ani saafaa kanaan waanuman baay'ee deemu iyyuu jettee okkotee ishee lafa keesseetu waa'ee Yesuus dubbachuudhaaf baatee deemte galanni Waaqayyoof haa ta'u jaalala Yesuus kana warri arganii warri kaanii bitaatti galanii hafan warri kaan immoo jaalala kana qabadhee taa'uu hin danda'u jaalalli kun darbuu qaba deemuu qaba dubbatamuu qaba jedhanii fiigan galanni Waaqayyoof haa ta'u jaalalli Yesuus dinqiidha jaalalli Yesuus kan namaarraa addadha karaansaa addadha galanni Waaqayyoof haa ta'u mukuma keessaa iyyuu gooftaan hime Waaqayyoo kakuu bidiruu kakuuf gaafa filate muka keessaa maal filate beektu laaftoo filate amma mukuma uume keessaa laaftoo filaa gooftaan bosona hundumaa beeku keessa garuu waan keessa kaa'e beeka gooftaan laaftoo waan fileef qaba laaftooni firoota qoba galeettiidha qofaama dhaabbattiin biqiltuun illee itti siiqeen dhaabbatu biqiltuu ishee bira jiru yuungossiti qoraattii qabdi namaan mijatu garuu gooftaan laaftooma kana file filannoodhaaf gooftaan baga nu gaafatan ta'in galanni Waaqayyoof haa ta'u otuma waan biraa muka adda addaatu itti himnuutu laaftoo biraan geenyu to be honest laaftoon filannu nu galanni Waaqayyoof haa ta'u iji Waaqayyoo garuu adda galanni Waaqayyoof haa ta'u ilaalchisaa adda otuu nama gaafatee ani iyyuu as hin jiru anuu lallabaa wangeelaan ta'u maaliifi wanta baay'ee namni waan natti lakkaa'u baay'ee qaba waan ta'eef garuu isuma kanan qoraattii isaarraa cireen isuma kanan qaqqajeeshee dhaabee ittiin hojjedhaa jedhe gooftaan galanni Waaqayyoof haa ta'u isuma kanan nama godha isuma jooraa kanan nama godha isuma firrirraa baqatee isuma namni bilbila isaayyuu jalaan kaasne kana garuma mana sanaan naqa garuma sanaan naqa jedhee dhufe gooftaan galanni Waaqayyoof haa ta'u kanaaf firoota koo wangeela kana dhaga'anii warri duukaa dhufanii baay'een wangeela kana duukaa deemanii hamma dhumaatti deemaniiru gooftaan hamma dhumaatti akka deemnuuf nu fuudhee ka'e galanni Waaqayyoof haa ta'u karaa gabaabduu miti firoota koo amma Ameerikaatti miti amma waa argannutti miti Phaawulos Deemaasiin akkas jedhamni Deemaasiin eessatti akka argate iyyuu hin dubbatu Phaawulos garuu Deemaas jedhe otuu isa duukaa hojjetu Tasalonqee ga'eetu na dhiisee jedhe gurbaan dargaggeessi wangeelli gara mandara isaa dhaqee wangeela dhagee gooftaan jireenya isaa geeddaree hojii wangeelaa hojjetu Tasalonqee ga'e biraaf
Tasalonqee bira ga'ee biraadha. Wangeelli daaraa keessaa nama kaasa. Jireenya deemsa namaan geeddara. Baay'een garuu magaalaa ga'anii bira hafaniiru. Magaalaa ga'ee hafeem deemas. Tasalonqee ga'ee magaalaa madinqiittan ba'ee bira hafe. Baay'een Ameerikaa ga'anii bira hafaniiru. Waa'ee tajaajila isaanii kaleessaa baay'ee dubbatu. Amma tuudee maasii gaafattanii. Interview yeroo sanan turre malee ani immoo Phaawulos duukaan tajaajilaa ture. Garuu dhiisee deemeera. Waan kaleessaa keenya waa'ee faarfannaa, waa'ee lallaba keenyaa, waa'ee nama deemanii gaafachuu, waa'ee dhama'uu waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Jaalalli Kiristoos garuu achitti hin dhaabbanne. Jaalalli inni nu jaallatee jaalala sinsinnii miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maalanootuma dubbadhuun deeme gara dubbii kootti hin deebi'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Maaliif garuma waa'ee jaalala kana galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee jaalalaan dubbadha waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo jalqabumaa kaaseetu ilmaan namaatiif jaalala kaayyoo jaalalaa qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namooti ga'isan tokko lakkii Yesuus kunii kan Yihuudiiti malee kan saba hundumaa miti jedhu. Isiniifis deebiin qaba. Ana deebii qaba miti wangeela deebii qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo jaalalli Waaqayyoo nama hundumaaf jalqabumaa kaasee saba hundumaaf fayyisuudhaaf saba hundumaatti jaalala agarsiisuuf Waaqayyo karoora isaa ganamaati. Karoora isaa ganamaati. Karoora Waaqayyoo ganamaa kana garuu namoonni daangessanii qabanii kanuma isaanii duwwaa. Kanuma saba isaanii duwwaa warri godhanii warra Jiwushiiti malee Waaqayyoo Jiwushii duwwaa fayyisuuf karoora ganamaan qabu. Karoorri isaa kan nama hundumaati. Iyyesuusiin gaafa erguu yaade Iyyesuusiin fayyisaa biyya lafaa gochuu gaafa karoore Waaqayyo anaaf isiniin argeera. Mandara nuun keessa jirru keessatti, biyya nuun keessa jirru keessatti, haala nuun keessa jirru keessatti Iyyesuus keessa dabarsee nu argeera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hamma 3 isa jiru dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin dubbifanneetu achirraa kaana. Paasterii fotumaa eekinaa laattanii dubbisuudhaan gargaaruun isaa nafu akka daftanii galtanitti jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hojii seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 amma 3 isa jiru nan dubbisa. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaas ba'iitii gara biyyan si agarsiisu dhaqi. An saba guddaan si godha. Sin eebbisa. Maqaa kees nan guddisa. Eebbas in taata. Warra si eebbisan nan eebbisa. Warra si salphisan nan abaara. Qomoo biyya lafaarra hundumaaf sababii keetiif qomoon biyya lafaa irraa hundinuu sababii keetiif in eebbifamu jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo gaafa Abrahaamin waame Abrahaam iyyuu saba waaqa tolfamaa waaqeffatu keessa ture. Sabuma Waaqayyoon waaqeffatu hin turre. Maatiin isaa firoonni isaa waaqa tolfamaa waaqeffatu. Waaqa tolfamaa waaqeffatu. Waaqayyoo garuu karuma nama kanaa dhaqe. Karuma nama kanaa dhaqe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Piksharii Abrahaam yeroo Waaqayyo gara mana isaa deeme kan inni fakkaatu Abrahaami nama abbaan isaa yeroo sanatti jalaa du'e, nama obboleessi isaa jalaa du'e, nama haadha manaa immoo fuudhee waggaa dheeraa duukaa jiraate dhala hin qabne ture. Dhala hin qabne ture. Nama maatii isaa obboleessa isaa sadii ta'anii dhalatan tokko of biraa dhabe, nama abbaa isaa dhabe, nama haadha manaa fuudhee immoo nama hojiima isaa callisee hojjetu. Saaraan otuu waamichi Waaqayyo kun hin dhufini
Waamo fitti harkisuun gashitu Saaraan kun jalqabumaa kaasteetu. Obboleessi jalaa du'eera Abrahaam waan ta'eef Looxiin godhatee ture waan ta'eef Looxiin guddifannaa itti Looxiin fudhattee turte isheen durumayyuu. Looxiin guddifannaa Looxiin isaanumatu guddisaa ture. Mucaa obboleessa isaa. Garuu Waaqayyoo gara nama jireenyi isaa itti dukkanaa'ee nama daa'ima hin qabne nama maatiin isaa jalaa du'anii gadda keessa jiru nama garuu hojjetaa jabaa akka inni ture hin dubbatu. Hojjetaa jabaadha. Hojjetoota qaba Abrahaam. Garboota qaba. Hojjetaa ture Abrahaam. Hojjetaa ture. Waaqayyo biyya kee keessaa saba kana keessaa ba'ii deemii yeroo inni ittiin jedhee hojjetoota isaa fudhateetu ba'e jedha. Horii fudhateetu ba'e jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama deegaa nama callisee ofirra taa'u wayiin turre. Nama jooraa wayii waamne Waaqayyo. Nama jooraa wayii. Hojjetaa qaxalee ture Abrahaam. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hojjetaa qaxalee ture. Nama dhama'u ture. Nama maatii bushu ture. Nama of jalatti bushu ture. Nama bushu qabu ture. Waaqayyo yeroo isa waame iyyuu. Eega Waaqayyo isa waame immoo loltuu iyyuu qaba ture Abrahaam. Loltoota of jalatti nama hiriirse Abrahaam. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abrahaam nama bulchiinsa beeku ture. Waaqayyo nama kana waame. An sin eebbisa. Warra si eebbisan nan eebbisa. Warra si abaaran nan abaara. Siif immoo saba baay'eedhaaf eebban si godha. Namoota saba hindumaaf, namoota lafarra jiran hindumaaf, qomoo hindumaafan eebba si godha. Waamicha Abrahaam keessa jira firoota. Waamicha Abrahaam keessa jira. Akkamitti beenna Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hamma 9tti Pastor Maayikii argatteetta. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hamma 9tti isa jiru lubinuu dubbisa. Wangeelli nutti hima waan ta'eef. Wangeelli nutti hima. Jirra Abrahaam waamicha Abrahaam keessa. Lakkoofsa 8 fi 9. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 fi 9 nan dubbisaa akkas jedha. Waaqayyoo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caafata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin sababii sabni hundinuu siin hin eebbifamu jedhee duraan dursee misraachoo itti himeera. Egaa warri amanan Abrahaam isa amane wajjin hin eebbifamu. Amen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Misraachoo sana gaafa Abrahaamitti dubbate Waaqayyo qomoon biyya lafaarraa hindumtinu sabi biyya lafaarraa hindumtinu maal keessa jiru? Misraachoo sana keessa jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo saba biyya lafaa hindumaatti eebbisuudhaaf qomoo Abrahaam sanaan daatee Iyesuus Kiristoosin hidda Daawitiin fidee nu fayyisuudhaaf Waaqayyo ganama karoora qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iyesuus yeroo samiirraa gadi bu'ee dhufee Israa'eliif gadi bu'ee miti. Saba hindumaaf gadi bu'e. Waaqayyo anaaf isiniin barbaacha dhufe. Garuu gaafa dhufe Yihuudaa keessa dhufe waan ta'eef biyya Israa'el keessa dhufe waan ta'eef isaanis achumatti qabatanii kan isaanii godhachuu barbaadan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu gooftaanii yeroo dubbatu isin dadhabdoonni ba'aan keessan kan isinitti ulfaate hundumtinuu gara koo kottaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate hundumtinuu kottaa gara koo ana bira maaltu jira? Boqonnaatu jira. Ani garraamiidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Aara sin galfachiisuufan dhufe boqonnaa sinii kennuufan dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bartoota isaa warra leenjises warra barsiises gooftaan yeroo itti dubbate akkasittiin jedhe. Deemaa saba lafarraa hundumaatti wangeela kana lallabaa maqaa Abbaatti, maqaa Ilmaatti, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuubaa duuka buuta koo godhaa.
kunoo amma andaara biyya lafaatti sin duukaan jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeelli kun iddoo tokkotti daangeffamuuf hin dhufne. Deemuuf dhufe. Ballachuuf dhufe. Haaleluyyaa. Andaara lafaa hundumaa waliin ga'uudhaaf erge Waaqayyo ergaasaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eebbo wanan sila sitti ergee displeeyoon haa goote. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Manni displeey godhutti Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 amma 11tti paastariin baastee nu dubbista. Nu baasi. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 amma 11tti. Maarqos boqonnaa 11 wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisaa akkas jedha. Isaan Yerusaalemitti galuudhaa fi Beetafengeedhaa fi Bitaaniyaatti gaara ejersaattis yommuu dhiyaatan Yesuus bartoota isaa keessaa 2 erge. Ganda fuula keessan dura jiru sana dhaqaa. Achumaanis akkuma gandichatti galtaniin immoo ilmoo harree yaabbii hidhamtee jirtu homtinuu takka kan irra hin yaabin hin argitu. Hiikaatii fidaa. Namni maaliifii kana gootu yoo isiniin jedhe gooftaatu dhimma ishee qaba. Inni utuu hin turin iddoodhumaa kanatti hin deebisaa ittiin jedhaa isaaniin jedhe. Bartoonni yommusii dhaqanii ilmoo harree yaabbii karaatti hidhamee karaa irratti argatanii hiikan. Warri achi dhaabatan keessaa immoo jarri tokko maal gootuu ilmoo harree kana hiiktu isaaniin jedhan. Bartoonni immoo isa Yesuus jedhee isaanitti himnaan jarri isaan dhiisan. Ilmoo harree sanas Yesuusiif fidanii uffata isaanii irra buusanii innis irra taa'e. Namoonni baay'een uffata isaanii warra biraa immoo damee baala qabeessaa bakkeedhaa kukkutanii karaa inni irra darburraa afan. Warri dura adeemanii fi warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii Hosaanaa inni maqaa Waaqayyo Gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Mootummaan Daawit abaabilii keenyaa inni dhufu galateeffamaadha. Hosaanaa ol Waaqa gubbaatti jedhanii. Yesuus Yerusaalemitti mana qulqullummaatti galee waan hundumaa ilaale. Galgalaa'us jalqabnaan bartoota 12 wajjin gara Bitaaniyaatti ba'e. Gooftaan si haa eebbisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Manni qulqullummaanii gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufe kana fakkaata. Balbala 4 qaba. Balbala luboonni irra galanii balbala addaati. Balbala Israa'el jechuun Israa'el warra dhiiraa duwwaa jechuudha. Israa'el warri dhiiraa duwwaa karaa isaan irra galanii balbala kan mataa isaatii qaba. Balbala dubartooti Israa'el immoo keessa galanii balbala kan biraa qaba jechuudha. Manuma sana keessa yookaan qe'ee sana keessatti namni ormi hin galu. Namni Jiwushii hin taane sana keessa galuu hin danda'u. Waldaa sanaa gidduu keenyantu jira. Keenyan ijaarame. Keenyan sana garasitu lafatti warri nan qabanne yookaan warri ormaatti sagadan Gentile court iddoon jedhamu sun achi jira jechuudha. Lafatti sagadaatu adda adda baadha. Balballi adda adda baadha. Balbala adda addaarra galu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhufe
Hosaayinaa jedhanii faarfatanii fi maqaa Waaqayyoon kan dhufe eebbifamaadha jedhanii faarfatanii gaafa Yerusaalemitti isa fuudhanii galanii eessarra waa fuudhanii waan isa gashamsitti fakkaata. Court of Israa'elis iddoo jedhu gara warri Israa'el warri dhiiraa warri Jiwushiin kan isaan balbala isaanitti ol galanii fuudhanii ol gashanii Iyyasuus mana qulqullummaa keessa galee jedha galgala sana. Keessa galee waan hundumaa ilaaleetu bahe. Nuun achi jirra firoo tokko hin jirru. Mana qulqullummaa keessa ilaalee bahe gooftaan. Mana qulqullummaa sana keessa garuu nuun hin jiru. Kellaa sana duuba jirra. Kellaa sana duuba jirra. Namni kellaa sana ormi kellaa sana darbee dhufee gara qe'ee mana qulqullummaa sanatti yoo dhiyaate hin ajjeefama. Hin ajjeefama. No Gentile allowed to there. Namni tokko galuu hin danda'u ormi jechuudha. Kanaaf yoo kellaa sanarra darban keenyan ijaarame irra yoo darban hin ajjeefamu. Hin ajjeefamu. Gooftaan inni akka kana faarfatamee fi maqaa Waaqayyoon qulqulluudha jedhame garuu dhufeetu mana qulqullummaa keessa galee ilaalee jedha. Ba'ee deemee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni nu barbaacha dhufe waan ta'eef. Nu barbaacha dhufe waan ta'eef. Nuun achi keessa waan hin jirreef. Galgala sana gooftaan deebi'eetu Biitaaniyaa deemee ganama deebi'eetu bartoota isaa fudhatee ka'e. Haalelluuyaa. Yoo maalirra dhufe gaariidha amma Yesuus gaa. Hin dhufne mamma gaafa deebi'ee dhufu Yesuusii karaa warri Jiwushii galan karaa balbala isaaf eeyyamamurra hin dhufne Yesuus. Balbala addaarra deemee dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo lafaa warri ormaatti waaqeffatan sana keessatti lafa nagadaati firoo tokko. Horii aarsaadhaaf ta'u lafa inni itti nagadamu iddoo lafaa ormitti waaqeffatu sanatti. Waaqeffachuu dhaqaniyyuu keenyan duubatti iyyuu nagaan waaqeffachuu hin danda'an. Horiitu bookkisa achiiti. Black marketutti geggeeffama achitti. Namoonni horii wal geeddaranii koortii Gentile koortii sanarra taa'u lafa ormoonni itti waaqeffatan. Achittitu horii wal geeddaru maaliif horii biyya isaaniitii qabatanii dhufaniini horii aarsaa ta'u bitanii Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuu hin danda'an. Horii suma biyya sanaatiin aarsaa dhiyeessuu danda'u. Nagada sana moo black marketii sana moo warra gaggeessu luboota warra achi keessaati. Lubootatu black marketii achitti gaggeessa horii achitti nagadaa isa immoo isaanuma duukaa immoo waaqeffata jechuudha warra. Sirra keessee paaster amma 11 wangeela Maarqos boqonnaa 11 sana gaafa deebi'ee dhufe gooftaanii ifama utaasaa. Wangeeluma Maarqos boqonnaa 11 27 kaase. Isaan ammasii Yerusaalemiin dhaqan. Yesuusii mana qulqullummaa keessaa utuu deddeebi'uu luboonni warri angafoonnii fi barsiisonni seeraa maanguddoonnis gara isaa dhufan. Yesuusiin gooftummaa maaliitiin kana hundumaa gootaa yookiis immoo kana hundumaa akka gootuu fi eenyutu gooftummaa kanaa siif kennee jedhani. Yesuus immoo deebisee ani dubbii tokkoon isin gaafadha anaaf deebisaa. Anis gooftummaa maaliitiin akkan kana hundumaa Ifama lakkoofsa 15 kaasiiti. Ifama paas. Mana qulqullummaa keessa. lakkoofsa 15 kaasee isaan Yerusaalemiin hin ga'ani. Yesuus yommusii mana qulqullummaatii
mana qulqullummaatti galee warra mana qulqullummaa keessatti bitanii fi warra gurguran gadi baasuutti ka'e. Gabatoota warra horii callaa gegeeddaraniitii fi taa'umsa warra gugee gurguranii gadi gaggalagalche. Homtinuu mi'a baatee mana qulqullummaa keessaa ba'ee akka adeemuuf karaa hin laanneef. Yesuusii isaan barsiise, manni koo saba hundumaaf mana kadhataa jedhamee in waamama kan jedhu in caafamneere. Isin garuu holqa hattuu isa gootanii isaaniin jedhe. Gooftaan si eebbisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma gooftaanii gaafa deebi'ee dhufu borumtaa isaa isarra deebi'ee karaa warri ormaatti waaqeffatan irra dhufe. Hin dhufu Israa'el achirra. Namni Jiwushii ta'ee qulqulluun achirra hin ba'u. Gooftaan garuu warra barbaacha dhufe sanatu achi keenyan duuba jira waan ta'eefitu gara sanarra dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gabatee isaan itti gurguran itti wal nagadan hundumaa maal godheedha? Hin gaggalagashe jedhe. Hin gaggalagashe. Nagadi suni mana qulqullummaa isa hangafa keessan turreen firoo tokko. Nagadi suni bakkee warri ormaa lafa isaanitti waaqeffatan keessatti gaggeeffama. Achuma gaggalagashe gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Manni koo mana sagadaa maalii jedhama jedhee saba hundumaa jedhama jedhe. Saba hundumaa jedhama. Namni tokko mi'a baatee akka inni darbu hin hayyamne jedhe. Hin hayyamne. Manni kun mana sagadaati. Manni kun mana waaqeffannaati. Namoonni as dhufanii wal ga'an kun hundumtinuu maqaa koon walitti qabamanii jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Daangaa saba gidduu, daangaa sagada gidduu jiru. Cufaa jiru sana hundumaa cabse gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Balbala sana hundumaatu fuudheetu gooftaan. Balbala lubootaa, balbala warra Israa'el, balbala dubartootaa, balbala ormaa isa jedhu hundumaa balbalichi tokko jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaan itti ol galan tokko jedhe. Warri ol galuu barbaadan karichi tokko. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Asirra galtu balballi hoolichaa ana. Anaan kan ol galu balbala ol galuu danda'a. Iddootti bobbaatii sin argata. Orma duukaan galu jetta taanaan ol galuu hin dandeessu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Balbalicha tokko godhee kaa'e gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf wangeelli gooftaan gaafa dubbatu karaan, dhugaan, jireenyis aanuma. Ana malee karaa abbaatti kan deemuu danda'u hin jiru. Balbalichi ana, balballi hoolaa ana. Anaan kan dhufu gara koo kan dhufu ol galuu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Balbala hunduma isaa cuccufee balbala tokko godhe. Haa galateeffamu gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma nuun amma haadha manaaf abbaa manaa wal bira teenyamni. Gooftaan utuu hin cabsine deeme booddee wal argine inni achirraan argina turre jechuudha. Haaleluyyaa. Amma garuu wal bira teenya waaqeffachuu dandeenya jechuudha. Gooftaan waan baay'ee cabse gaafa dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maatii wal bira kaa'e. Hiyyeessaaf sooressa wal bira kaa'e. Isa barateef isa hin baranne wal bira kaa'e. Taa'umsi addaan jiru, teessoon addaan jiru. Teessoon addaan jiru. Amma raajonni bara kana xinnoo isheetti teessoo isaanii geggeeddaruutti kaa'ani. Gooftaanuu teessoo addaarra hin teenyeem samiirraa gadi bu'ee. Wal qixxeessee lafa kaa'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hiyyeessaa kottu. Sooressaa kottu. Baratteettaa kottu. Hin barannee kottu. Cubbamaadhaa kottu. Baasitti ulfaatee kottu. Gadadamaadhaa kottu. Nama karaa sirraa cabsatee kottu. Nama si jibbee kottu. Ansin jaalladha. Unconditional love. Daangaa ma hin qabu. Hin geggeeddaramuun jaalalli Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abrahaamiin gaafa dhaqee jaallate. Abrahaam ikkoo jaalala Waaqayyoo kanarraa meeqa kufeera. Waaqayyo garuu jaalala isaa sana hin geeddarre. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalalli Waaqayyoo hin geggeeddaramu. Kanaaf as jirra.
Kanaaf as jirra. Kanaaf kufnee kaaneetu harki isaa bal'aateetu as jirra malee silaa as jirraatu. Turree raga kaalchoodhaan naamnee baane. Nama miti otuma jaalalli isaa hin geeddarama ta'e jechuudha. Hin geeddaramu jaalalli isaa. Jaalala hin geeddaramneen nu jaallate. Sababa kanaaf as jirra. Sababa kanaaf as jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela keenya keessatti Phaawulos kan inni dubbatu waan tokko tokko nuun galugaa Waaqayyoo Phaawulos kana ila waamee Yuhudii qulqulluu waamee. Yuhudii qulqulluu. Yuhudii qulqulluu duwwaamoo miti. Nama seerichaaf gadi jabeessee falmu. Namuma wangeelli kun Iyyasuus kun kan nama hundumaatii nama jedhee dubbatu nama ari'ee ajjeesu. Nama ari'ee ajjeesu. Nama akkasii dhaqee gaggam godhe Gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama Yuhudiin hundumtuu sodaatu. Bartoonni hundumtinuu qulqulloonni bara sana turan hundumtinuu Phaawulosiin beeku. Akkuma jeneraalii wayiiti fakkaata biyya sana keessatti. Loltuus qaba waan isaa qofaas hin deemu. Qofaas hin deemu. Gaafa Gooftaan itti mul'ate koo loltoota duukaa deemaa ture fardeeniin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hangafoota lubaa biratti beekamaadha. Xalayaa magaafateetu hidhee ajjeesu maal jechuun waldaa cuccufuudhaa fi nama muratee ba'eettu deemee dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma wattuma fileedhame amma nama akkasii filaa beeka Gooftaan garuu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama xaarmuzii biiraa gidduu ciisu faa filaam Gooftaa yoo barbaade. Achuma gidduutti itti dubbateetu fuudhee baachi gidduuti. Namuma garaabaa caatii gidduu ciisu itti dubbatee fuudhee baa Gooftaan. Maal akkamittiin nama akkasii barbaadan? Namuu safariyyuu sodaataa jiroo? Namuu ijoollee isaa iyyuu irraa dhoowwaa jiraam. Mucaa san argitanii jennaan karaa irraa cabsadhaa jedhee namni itti dubbatutu Gooftaan itti goreetu harka qabee achi keessaa fuudhee baasu. Haalelluushaa! Waaqayyoo Phaawulosiin nama akkas nama ajjeesuu fi xalayaa fudhatee fiigu. Nama Hanaaniyaan Gooftaan itti erge koo Hanaaniyaa mayyuu qabee ajjeesuuf deemaa ture min. Achumatti nama fiigaa jirutu ija jaamseetu eelaa Hanaaniyaa jedheetti erge. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni kuni qodaa koo nama baatu ta'a jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaa geeddareen seenaa isaa geeddare. Ija isaa bane, qalbii isaa bane. Ergaa ormootaa morra itti kenne. Ergaa ormootaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Phaawulos kuni hojii ergamootaa boqonnaa 21 dafee fixuudhaa fi 27 amma 28tti Phaawulos yeroonni mana qulqullummaa keessa gale. Amma gaa Phaawulos nama geeddarame nama manni qulqullummaa kun kan nama hundumaati jedhee fudhateeran. Jedheetu fudhateetu nama Giriikii fudhateetu dhoksee nama ormaa fuudheetu mana qulqullummaa gale. Mana qulqullummaa gale. Namni ormaa suni mana qulqullummaa iyyuu argeen beeku. Mana qulqullummaa keessa ol gashe Phaawulos. Sabooddee Phaawulosiin nama Efesoon duukaas dubbataa ture. Namni kun dhossee namoota ormaa fuudhee galaa jiraati. Nama kana qabaati ajjeesaa jedhan. Phaawulosiin achi keessaa harkisanii mana qulqullummaa keessaa baasanii balbalatti cufanii. Isa booddee immoo sababa adda addaa barbaadanii fuudhanii mana hidhaa sagashan. Mana hidhaa sagashan. Mana hidhaa keessa taa'eetu ergaa Efesoon sana nuuf barreesse Phaawulos. Ergaa inni barreesse Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 11 amma 13 isa jiru sadhumaa paaster nu dubbis. Efesoon boqonnaa 2 11 amma 13. Wanta Phaawulos dubbatu gaafa keenyan kan arginu nu gala wanta inni jedhu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 11. Isin warri saba Waaqayyoo hin ta'in, warra dhagna hin qabatin, warra harkaanii dhagna namaa irratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna
hin qabatin jedhamanii akka waamaman turtan yaadadhaa. Yeroo sanatti isinii Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtan. Waldaa ijoollee Israa'elittis orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne, ofii abdii kan hin qabne, biyya lafaattis Waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa. Amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagoo turtan dhiiga Kiristoosiin dhi'eeffamtaniittu. Kiristoos nagaa keenya. Inni keenyaan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudota hin ta'in Yihuudotas lamaanuu tokko godheera. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus maal godhe gaa dhufe keenyan diinummaa nu gidduu jiru hin diige. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isin warri fagoo turtan, warri kellaa duuba turtan, dhiiga Yesuusii nama maal taataniittu? Dhi'eeffamtaniittu. Warra manaa taataniittu. Yihuudiif isin gidduu garaagarummaan tokko iyyuu hin jiru. Dhiigi isiniif dhangala'e tokko. Karaan isiniif saaqame tokko. Balballi isiniif baname tokko. Eebbi isiniif qophaa'e tokko. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tokko diinummaan hin jiru. Cabseera Yesuus, diigeera Yesuus. Keenyan diinummaa diigeera Gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiiga isaatiin warri fagoo turtan nooraa jedhamtaniitu. Warra manaa taataniitu. Ol galtaniitu. Isin si'achi maal miti? Orma miti. Warra maaliti? Warra manaati malee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warra manaati malee. Firoota koo wangeela akkas daangaa cabsee nutti dhufeef deebiin keenya maali har'a? Jaalala daangaa cabsee nutti dhufe, balbala nutti cufame, nutti baneem Gooftaan. Karaa namni deemee mana keenya dhufnetu Gooftaan deemee dhufeem. Gooftaatu deemee dhufe firoota koo. Achi keessaa butee nu baase. Utuu Gooftaan taanee har'a hin geenyu. Otuu Gooftaan taanee nama akkasii miti nuun. Otuu Gooftaan taanee carraa kana hin qabnu nuun. Otuu Gooftaa hin taane balballi kun nuuf hin banamu ture. Cufaa ture. Isa nuuf baneef, isa balbala nuuf baneef Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ol galaa nuun jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalalli garuu deebii qaba. Jaalalli gar tokko duwwaa yoo ta'e gaarii miti. Miti? Gaarii miti. Dubartiin Samaariyaa sun jaalala Waaqayyoo sana yeroo dhageesse kun isan beekurraa addaa jetteem. Isan beekurraa addaa. Yihuudiin dhufee nattaasoo immoo kun addaa. Isayyuu immoo bishaan dheebuu nama baasu ni qabu immoo kun addaa. Jaalalli kun dubbatamuu qaba. Kana qabatanii waan ta'an miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phaawulosi jaalala Gooftaa isaaf mul'ate, jaalala isaaf gale sana himuudhaaf hamma du'aatti yoo reebame iyyuu dubbachuu dhaabuu hin barbaanne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalalli kun himamuu qaba. Himamuu qaba. Nama isa arge moo san arginetu dubbataa jaalala? Isa arge moo san argine? Isa argetu dubbata. Inni hin argine maal dubbata? Kottaa. Kottaa laalaa. Wanta inni naaf godhe kottaa laalaa. Wanta inni dhala namaaf godhu kottaa laalaa. Jaalalli kun kan namaarraa adda. Nama balbala cufatee taa'uun. Jaalalli kan Kiristoos adda. Hiyyeessaati horiin qabdu si jaallata Yesuus. Dhukkuba qabdaa si jaallata Yesuus. Namni sin jaallatu si jaallata Yesuus. Namni baay'ee dhufee deemara garuu kan si duukaa hafu jira Yesuus. Kan hin deemne jira Yesuus. Kan hin geeddaramne jira Yesuus. Kan nyaara sitti hin guurre, kan balbala sitti hin cufne jira Yesuus. Jaalalli isaan geeddaramu, amalli isaan geeddaramu.
dhufeen deemu Yesuus. Dhufeen deemu. Haala ilaaleen sirraa hin deemu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iyyoomtes si jaallata Yesuus. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo sooromtes si jaallata Yesuus ati jaallannaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo jaalalli sun achuma ta'e Yesuus si jaallata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo isa barates isa hin barannes hiyyeessaafis hundumaaf kan teessoo qabu gooftaa duwwaadha. Tariitii warras jirru nama hundumaaf balbala banaa hin qabnu ta'a. Garuu Yesuus nama hundumaaf balbala banaa qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus nama hundumaaf balbala banaa qaba. Warri tariitii Tasalonqee geenyee gooftaa jaalala mandara keessaa nu baase kana dagan. Kottaa jaalalli Waaqayyoo dhaabbataadha gara isaatti deebina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin geeddaramu achuma siif jira. Achuma siif jira. Dur faarfachaan ture hin jedhinaa. Dur lallabaan ture hin jedhinaa. An dur jabaan ture hin jedhinaa. Jaalalli Yesuus akkuma sana. Akkuma durii sana. Akkuma durii sana. Akkuma durii sana nu jaallata. Kottaa gara Yesuusitti deebina. Gooftaan isin haa eebbisu.